أفون إلا يو قابسا نموتني أنا في واحد بكيس دبره كجير والمارك نقول أقرره هدون سيادة ترى مقالات إسمبري دوسنا سيدو ياده أمني كونه نقدان غلطو ما جتشوفي غلطة تربي رأي قال उनका देमें रब्बी गलत है फन्ने संबोध रब्बी त्याने उम्मत जराम रब्बी उम्मत आप दन्ने मेरे अनाफ रब्बी उम्मत आप दन्ने हंग नमी तो को बात तीरे बहुत सोचो आका तुरतन हेद्दू सगले नुता आका तुरतन कुबंग कबा हेद्दू गलतोमा और बीएसएन केस जर्तनी तिस कले सर राकासे गलत है पता तुरे सेनाटर मो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केसन आंड्रे कलेटिन वज्जिन तुरे नम जबा स्वीडिश जबा और में फतनी इरतनी एरो तक अनुगलते फद आंड्रे मगालो तक ऐसे रोन देमु रो वाये वनिन देमु फिल्ले वन्नी हमिले ना केन्नुस वन्नी हमिले ना बूसु दंदो हेदुजि वन्नी मगाला तक कर रहा था कदेमु ओरगे isi egal si gosi to eddu jir garu galma ke sogal senu to ko fa eddu amile na kenno walam tako jolle bobbo chutan akone ro eddu je bilisumman kam sovnu seni demokrasi ko kam sovnu tanu titifay adamnu miti biitim jawu nusan nuboda dufti dalota nuboda ti dufti khanaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jeetan argu what is the purpose nuti qabsoofnu ijoollee kanaaf ta'u hoggaan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha kalammataa manguddoo hoggaan arguudha qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbulama abbasadi turte gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu heddun hamilee horadha jara kan keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gamees hoggana kaafaa'oo yeroo dheeraadha sababa hoggansa kaafaa'oo keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha jaalbobbaasaa gadaammoo ni beeytanii amma duras gaafa nufi dubbadhe gaafaan anjoollee ambobbaasaa gadaa naman se'uun ture nama natti fakkaatu ture leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha maaliif osoo maqaa isaa fi warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhe anta akka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha gaafa nu ijoollee maqaan isaa karaggaa turoobaa fa'aa aslii oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture kanaaf hoggaan namoota akka bobbaasaa fa'aa akka Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabuus gaddi nan qabu narraa bada maaliif gama tokko ijoollee wachuun dhagaya gama kaani manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon tun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri ariinu qabuu dandeenyu dheessinoo jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa nafaa cufaa maaltu nu dadhabsise jeetin xiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umurii nu haa dheeressu hedduun isin argu kiyyata hedduun gammada fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020tiif qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa innillee kaseenu baatii tokko lama na dura baafatee deeme baga wala garree waggaa tokko warra walaayitaa ummanni walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira dhugaan isin jaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafin ummata ajaa'ibaati opposition hanga bulchiinsatti qaama guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaafiin isaaniis deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba ummata walaayitaatti illee hin irraanfatina oromoo maaliifi ummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu jiran cunqurfame kan nu jiran dhiibame hedduu jira if qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniifis akka qabsooftan isin gaafadhaa ummata walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada isin bira jiru akeeni duula kana inni lammata
waa'ee nagayaati. Ummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfamne hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenye erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin, hayyuu biyyaa wajjin, warra biyya bulchu wajjin, warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin, dippiloomaatota wajjin, if wajjinis haasoyne rakkoo biyyi teenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneeti kam kaane jechuudha. Rakkoo hedduu isinitti himee jira. Isinuu nagaarran beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama rakkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lamaan sadan dabre kanatti dhumetti biyya sanii dhumee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan sanirra dabalannee shibbirii dargii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii kan waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amas 2-3 keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ee jira. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin hoggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kan ammoo kan nutti fide akkuma dheengodde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Hayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furraa angoo humnaan qabannee turraa yaanni kiyya qofatu kan Rabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraansaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa na sirreessuu danda'u dongore. Lola keessa ture, lolee lolchiisee beeku. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wal lolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wal lolaa jiru. Wal lola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ka ajjeefamuuf ka saamu bira dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha. Keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sanii akka baddu godhee jira. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariin isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200,000 kannite naaf immoo 100,000 fuudhisiin jaa 100,000 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dho'isan 500,000 kafaltu malee si hin ganni nu jedhan si gadi hin dhiibnu jedhan hoggaa inni 500,000 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Deengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kanneen akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii malis godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi mannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira.
ummata oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti hima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessatti gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya ka aarsu yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtuun isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef loluu jira siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu hin qabu, haara galfachuu hin qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa furra jecha ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma ummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubuus jedhamu beektanii miskiina namuu irraa haasa'u. Umaatii namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetis ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu. Arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidne osoo biitiin jiine osoo uummanni addan facaane yeroo dheeraa fuula fudhatanitti himaane. Amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayiwaachaa yeroo turretti araaramuun laaftuu turte. Maaliif gaafas walitti mufii qofaat ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee ijaaruudhaaf, Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyutti tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka jedhamne waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irree itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa hidhamne. Wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kanis jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba.
amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalamneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Kuma lamaa kudha saddeet yaadattanii waggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhaniiti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweensi dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qaba jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatii biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawottis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu saniin jedhe. Mootummoonni hedduun deengatti dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biyyi keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniitti kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte dhibee sirnoota dhufaa dabraa irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabraa irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'uu nu bocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtan hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaa irraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana alatti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uun barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu. Hamman dandeetti hamma beekumsa xiyyaatitti sirna amma duraa san keessaa bahuudhaaf tattaafadheetiin jira. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin tahin keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay gadadoo qonnaan bultoota Amaaraa fi qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuun barbaadu. Hangan dandeetti beekumsa qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san
mariidhaan ummata biyya alaatis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beenu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti fuunu malee ga'ee mootummaa yoo ka itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeequmsa keessa hin biraanne. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan shawaa lixaa keessa jiru, shawaa kaabaa keessa jiru, wallagga afran keessa jiru, gujii lamaan keessa jiru, booran keessa jiru. Ganamu waggaan waajjira kiyya dhaqu ganamu manguddoota tarrifamanii na eegan, haawwanitti tarrifamee na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti an qawween ajajuun qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii mootummaattis ijoollee waraana wabboottis nu haasa'i. Haa araaramanii araaramaa jenna nutis araaramaadha. Wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan, wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan wallagga keessa daldalaan hin hafne jarra. 2019 gaafina bakkalaan dhayinu daldalli qabbanaa eegalee ture. Garuu daldalaan achuma ture. Amma daldalaan irra jireessi godinoota reefu sinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaa fi dhiisee dhoortoodhaan finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal why do we deserve? Uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaafilaafeedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deebisu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa. Galatooma.